karaa gara jireenyaatti geessu. Inni jalqabaa karaamti gara jireenyaatti geessu kun eenyudha yoo jettan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 ani karaadha dhugaadha jireenyadha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Ani karaadha dhugaadha jireenya. Anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u. Kun dubbii cimaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofiidhuma isaatii karaa gara jireenyaatti geessudha. Karaan gara jireenyaatti geessu kuni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Irra deebiin dubbadha ammas. Karaan gara jireenyaatti geessu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Namni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amane karaa gara jireenyaatti geessu kana argate. Yeroo baay'ee fakkeenya tokko fudhadheen dubbadha. Mana namoota baay'ee keessa bara har'a nuyi jiraannu kana keessa soofaa gaggaariin jira. Algaa gaggaariin jira. Saraamikiidhaan mana isaanii hojjetatanii qabu. Gaafa mana isaaniitti ol seentanii jiibseenii kanaan mana isaanii babbareechatanii mana gaggaarii qabu. Kiristoosiin hin qaban garuu. Jireenya nama baay'eetti Kiristoostu itti hir'atee jira. Gaa'ila namoota baay'eetti Kiristoostu hir'atee jira. Kanaaf halkaniif guyyaa wal loluu, wal jeequu, wal mancaasu. Bultoo nama baay'eetti Kiristoostu hir'atee jira. Qabeenyaan guutuudhaa Kiristoositti hir'ateera garuu. Anaaf isin warri carraa dubbii Waaqayyoo dhaga'uu arganne kuni karaa gara jireenyaatti geessu Yesuus Kiristoos kan of keessaa qabna. Nuun amma waan guddaa arganneerra. Waan addunyaan dhabdee wargamaa jirtu kana argannee jirra. Yesuustu keessa keenya jira. Yesuustu mana keenya keessa jira. Egaa karaan gara jireenyaatti geessu kuni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosi ofiidhuma isaatii karaa gara jireenyaatti geessu. Anis waa'ee karaa gara jireenyaatti geessu kanaan dubbadha. Egaa kutaa keenya kanarratti immoo fakkeenyaan dubbata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Karaan gara jireenyaatti geessu dhiphaadha. Inni gara badiisaatti geessu garuu bal'aadha. Kanaafi mata dureen keenya karaa gara jireenyaatti geessuudha. Egaa karaan gara jireenyaatti geessu kun isa kami? Isa kamigaa? Tokko karaan gara jireenyaatti geessu karaa isa dhiphaadha. Karaa isa bal'aa miti. Karaan gara jireenyaatti geessu karaa isa dhiphaa. Kana jechuun karaa seera Waaqayyoo of keessaa qabu jechuudha. Karaa seera Waaqayyoo of keessaa qabu. Karaa dhiphaan kun maal inni beektu? Dubbii Waaqayyoos of keessaa qabudha. Abboommii Waaqayyooti. Akka barbaanne akka nuyi jiraannu nun abboomu sagalee Waaqayyoo. Akka barbaanne akka nuyi dubbannu nun abboomu sagalee Waaqayyoo. Maaliif karaa isa dhiphaarra akka deemnuuf waamamne? Karaan gara jireenyaatti geessu karaa isa dhiphaadha. Karaa isa dhiphaa.
dubbiidhuma waaqayyootu wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha, karri isaas dhiphaadha. Namoonni isa argatan muraasadha. Karaa kana kan argatan muraasadha. Karichi immoo maal dhiphaadha. Karaan gara jireenyaatti geessu isa kami yoo jettan karaa isa dhiphaadha. Karaa seera waaqayyoo of keessaa qabudha. Karaan gara jireenyaatti geessu isa. Har'a yoo teessanii ilaaltanii addunyaa nuyi har'a keessa jiraataa jirru kana keessatti namoonni baay'een karaa isa dhiphaa kana dhiisanii karaa isa bal'aa qabataniiti adeemaa jiru. Hin sobu, hin ajjeesu, hin ejju, hin machaa'u, nama walitti naqu, waan gaariin hojjetan, waan gaariin dubbatan. Maaliif karaa isa bal'aa qabatanii jiru ka? Karaa inni bal'aan kun karaa isa kamii yoo jettan karaa seexanaati. Karaa seexanaa namoonni baay'een daandii seexanaa qabatanii jiru. Har'a yoo teessanii ilaaltanii yeroo tokko obboloota koo dubbii waaqayyoo kana waan hin dubbifanneef, dubbii waaqayyoo kana waan hin nyaanneef hin rakkanna nuu galuu dida. Yeroo baay'ee namoonni gaafa biyya lafaa kana irratti qoramanii ani maaliifan qoramee jedhu. Yoo qoramaa jirta ta'e karaa isa dhiphaarra jirtaa jabaadhu. Ani immoo kanaan isin jajjabeessaa kanan isinitti himu. Qoramaa jirta taanaan gooftaa jireenyaa isa ta'e kana duukaa utuu deemtu qoramaa jirta yoo ta'e karaa isa dhiphaarra jirtaa jabaadhu. Dura keetu ifaadha. Ameen. Ameen. Qoramsa keessatti nu jajjabeessaa hoon jedhinaa. Qoramsa keessattan isin jajjabeessa. Duma isin qoramaa jirtaniin isin jajjabeessa. Maaliin sagalee waaqayyootiin yoo qoramaa jirta ta'e dhugumatti daandii isa dhiphaarra deemaa jirta. Yoo lolamaa jirta ta'e dhugumatti daandii isa dhiphaarra adeemaa jirta. Ameen. Karaa jireenya keetii waan garaagaraatiin lolamaa jirta yoo ta'e, rakkachaa jirta yoo ta'e, karaa isa dhiphaarra buutee jirta. Har'a garuu biyya lafaa kana irratti akkuma barbaadde jiraatte waan hundumtuu sitti tolee yoo barbaadde sobdee milkooftee, yoo barbaadde hattee milkooftee, yoo barbaadde ejjitee milkooftee, yoo barbaadde immoo waan garaa keetii hojjettee milkaa'aa jirta yoo ta'e karaa isa bal'aarra qabattee jirta. Deebii achii deebii gara karaa waaqayyootti. Namoonni yeroo tokko waanuma waaqayyoo cubbuu isaanii bayyameetti fakkaata. Sobanii gaafa milkaa'an, ejjanii gaafa milkaa'an, waltajjii waaqayyoo irra dhaabataa gaafa ejjan, dhaqanii immoo tajaajilanii gaafa milkaa'an, waltajjii waaqayyoo irra dhaabataa gaafa soban, dhaqanii immoo gaafa tajaajilanii milkaa'an, waanuma waaqayyoo waan isaan hojjetan sanatti walii galeetti fakkaata. No! Akkas miti. Akkas miti. Akkas miti. Karaa isa bal'aa qabatanii jiru namoonni akkasii. Of hin jajjabeessinaa. Waa tokkoon isinitti himaa. Sobdanii milkaa'artuu ta'e, waan hamaatu gootanii milkaa'aa jirtu ta'e dafaa deebi'aa. Karaa isa bal'aarra jirtu. Warri immoo Kiristoos Iyesuusitti utuu amantanii jirtanii qoramsi isinitti baay'atu, rakkinni warri isinitti baay'atu, lolli warri isinitti baay'atu, dhukkubni warri isinitti baay'atu. Ani immoo dhugaa sagalee waaqayyoo irratti hundaa'een isinitti himaa. Isin daandii isa dhiphaa qabattanii jirtu jabaadhaa. Jabaadhaa galma geessu, jabaadhaa galma geenya. Daandiidhuma si'oontu akkasi, daandiidhuma si'oontu rakkina qaba, daandiidhuma si'oontu lola qaba, daandiidhuma si'oontu bu'aa bahii qaba. Bara keenya har'aa kana keessa garuu maaliifiti rakkanna jedha dhaloonni. Maaliifan rakkadha erga namanedha. Hinuma rakkatta garuu rakkachaa naftu. Hinuma lolamta garuu lolamaa naftu. Hinuma qoramta garuu qoramaa naftu. Harki butee dafee ariifatee achi keessaa si baasu jira. Garuu keessa darbita malee bira darbitee galta miti. Keessa darbinee galuutu nuuf ta'a. Ameen jedhaa kanatti warri olii galtan. Eeyyee. Har'a yoo teessanii ilaaltan dhaloonni karaa isa bal'aa kana qabatee adeemaa jira. Biyya keenya biyya Itoophiyaa keessatti barumsi tokko
gadhiifameeti guutummaa dhaloota raasaa jira. Tarii onlaayinii kana keessa namoonni garee kana keessa jirtan dafaa deebi'aa. Gareen sun garee akkamiiti yoo jettan Kiristoos si'uma tokkicha nuuf du'ee kanaafi Kiristoos gaafuma inni du'ee du'aa nuuf kaafame fayyine har'a yoo waan barbaanne gooneyyuu waan barbaanne yoo hojjenneyyuu cubbuun keenya si'uma tokko nuuf dhiifame jedhanii barumsa akkasii lallabaa warri jiran jiru. Karaa sabal'aa kana qabatanii adeemaa kan jiran nuyi cubbuun qabnu hin ejjinaa bakka yoo ejjine hin gaafatamnu si'uma tokko fayyine yoo sabni hin gaafatamnu si'uma tokko fayyine waan garaa keenyaa yoo hojjenne si'uma tokko fayyinedhanii waldaadhuma keessatti dhaabatanii lallabanii faarfatanii ililchanii kan galantu jiraarra. Dargaggoonni keenya baay'een isaanii ispiriitii kanaan mancaaniiru. Listi keessumaa barattoonni yuunivarsiitiif kolleejjii garaagaraa hafuura kanaan mancaaniiru. Waldaan hafanii garuu qalbii jijjiirrannaan barbaadan cubbuun keenya si'a tokko nuu dhiifameedha. Barumsa akkasiitu jira obboloota koo. Namoonni kun karaa sabal'aa qabatanii jiru. Karaa gara du'aatti geessu qabatanii jiru. Karaa seexantichaa qabatanii jiru. Ati karaa kamirra jirta? Karaa kamiin qabattee jirta obboleessa koo? Karaa dhiphaarra jirta moo karaa sabal'aarra jirta? Eessa jira karaan kee? Karaa kamirra deemaa jirta? Of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dhaloonni keenya baay'een har'a nu jalaa mancaa jira. Kanaaf of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan karaan gara jireenyaatti geessu isa kamii isa jedhuufi inni lammaffaanii karaa ogummaadhaan irra adeemamudha yookaas karaa ogeessotaati. Ogeessa ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Ogummaan baay'ee murteessaadha. Ogummaa hubannaa wajjin haasofti. Arooraa jireenyaa namoota baafti. Arjuma ulfinaa baattee dhaabatti meesgoraa jetti. Gurra dhaga'u kan qabu hubaatu maaloo. Isa fuurri qulqulluu waldaa isaatti dubbatu. Gurra dhaga'u kan qabu hubaatu maaloo. Isa fuurri qulqulluu waldaa isaatti dubbatu. Gurra dhaga'u kan qabu hubaatu maaloo. Isa fuurri qulqulluun teessoo isaarraa dubbatu. Gurra dhaga'u kan qabu hubaatu maaloo. Isa fuurri qulqulluun saba isaatti dubbatu. Ilaa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 15:24 irraa akkas jedha. Karaan nama ogeessaa doo lafa jalaatti akka inni gadi hin buuneef gara jireenyaatti ol isa hin geesse. Ameen. Ilaa sagaleen kun akkeedha irra deebi'een dubbisa. Karaan nama ogeessaa doo lafa jalaatti akka inni gadi hin buuneef gara jireenyaatti ol isa hin geessedha. Karaan nama ogeessaa. Ameen. Doo lafa jalaatti akka inni gadi hin buuneef jedha gara jireenyaatti ol isa hin geessedha. Karaan nuyi adeemnu ogummaadhaan yoo ta'e karaan ogeessotaa maali? Doo lafa jalaatti akka inni gadi hin buuneef gara jireenyaatti ol isa hin geessedha. Gadi bu'uu jalaa du'a bara baraa jalaa nama baasa ogummaadhaan deddeebi'uun karaan ogeessotaa akkasi. Jireenya jiraannu keessatti ogummaadhaan yoo deddeebine ogummaadhaan yoo dubbanne Solomoon kanaaf Waaqayyoon isa kana kadhate. Qabeenyaa miti kan inni kadhate ogummaadhaaf hubannaan barbaada jedhe mitiire. Maaliif? Hubannaadhaaf ogummaan baay'ee murteessaadha. Keessumaa bara nu har'a keessa jiraannu kana keessa Waaqayyoo wajjin jireenya bara baraa dhaaluudhaaf baay'ee wanti murteessaanii karaa irra deemnu irratti ogummaadhaan deddeebi'uudha. Karaan ogeessotaa baay'ee murteessaadha. Ogeessa ta'uun baay'ee murteessaadha. Waaqayyoo ogummaa isiniif laatu. Waaqayyo hubannaa isiniif laatu.
Obboloota koo baraarra keessa jiraataa jirru kana keessa sirriitti of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Hubannaadhaaf ogummaa malee karaan adeemamu kamiyyuu nama milkeessu, nama ceesisu, nama moosisu. Kanaaf karaa ogeessotaa isa ta'e kanarra adeemuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan karaan gara jireenyaatti nama geessu isa kami yoo jettan karaa jaalalaati. Karaa jaalalaa. Karaa jaalalli keessa jiru jaalala. Mee dubbii Waaqayyoo irraa iddoo tokkoon dubbisaa. Iddoo tokkoon dubbisaa. Ilaa akkas jedha sagalee Waaqayyoo ergaa Yohaannis isa duraa